Dhagaawwan na duubatti argaman kunneen umrii jaarraa hedduu kan lakkoofsisanii fi iccitiiwwan qoratamanii biraan geenye hedduu kan qabani. Waa'ee dhagaawwan dhaabbatoo kanneenii qorattoonni biyya keessaa fi alaa qorannoo muraasa taasisanis waa'een dhagaawwan kanneenii guutumatti hin beekamne. Amma baha Afrikaatitti iddoowwan dhagaan kun baay'inaan argamu keessaa sadarkaa tokkoffaa irratti kan argamu naannoo kibba Itoophiyaa godina Geediyootti argamna. Hawaasni naannootis waa'ee dhagaawwan kanneenii waan abbootaa fi akaakilee isaaniirraa dhagaan qabu. Dhagaa abbaa durii akaakoo durii dhaabe akkas jee karra kenna ja'a. Abbaa durii ammaallee kenna ja'anii ani dhage. Bakki kuni magaala Diillaa irraa gara kibbaatti kiiloomeetira muraasa asfaaltii Boorana geessurraa gara keessaatti xiqqoo maqee argama. Mooraa kana keessa dhagaawwan dhaabbatoo 1563 akka jiru odeeffanne. Dheerinni dhagaawwan kunneenii ammoo meetira 8 hanga seentimeetira 50 gidduudha. Irra hedduun dhagaawwan kunneenii ciciisanii kan argaman ta'ulleen dhagaawwan samiitti ol ijaajjanii jiranis lakkoofsaan laayyoo miti. Jiraattonni iddoo dhagaawwan dhaabbatoon jiran kana qonnis ta'e beelladoonni akka hin seenne irraa eegaa irraan ga'an. Wiirtuun dhagaa dhaabbatoo Calbaa Tuttittii jedhamu kun lafa hektaara 1.5 ta'u keessa kan jiru. Hawaasni Geediyoo kan hawaasa Oromoo waliin ollaa ta'e kun akkuma saba Oromoo sirna bulchiinsa gadaa mataasaa qaba. Bocnii fi qabiyyeewwan dhagaa kanaa hedduunis bulchiinsa sirna gadaa waan ibsu akka ofirraa qabu himu. Abbaan gadaa bokkuu harkatti qabata. Bokkuu fi boca dhagaawwan kanaa yoo ilaalan tokkuma. Warri abbaa gadaa adda irratti kan kaa'atan kallachiis kanumaan wal fakkaata. Dhagaawwan dhaabbatoo Geediyootti argaman keessaa inni dheeraan meetira 8. Kunis bara bulchiinsa sirna gadaa waliin hidhata akka qabu himu jiraattonni. Bakki dhagaawwan dhaabbatoo Geediyootti argamuu fi lafeen namaa umrii waggaa 3,000 caalu keessaa akka argame himamu ammoo bakka Tuuttoo Falaa jedhamu. Mooraa kana keessa dhagaawwan dheerina giddugaleessaa fi gaggabaabaa ta'antu argama. Haalli teessuma lafaa fi dhagaawwan kunneen itti dhaabbatanii jiran nama ijumaan laaluuf iddoo awwaalchaa akka ta'an tilmaamuun salphaadha. Dhagaawwan dhaabbatoon godina Geediyoo kanaan alatti kutaalee Itoophiyaa adda addaa keessattis ni argamu. Qaama teessuma lafaa aadaa Geediyoo kan ta'e iddoowwan kuni bara 2023 hamba addunyaa ta'e UNESCOtti galmaa'eera. Dhagaawwan dhaabbatoo kana irratti bobbocawwan akkasumas ammoo wantoonni barreeffama fakkaatan irratti mul'atu. Inni kunis hiika mataasaa qabu jedhu ogeessonni. Dhagaa kuni dhagaa nama hojjete. Abbootii tennaa ka hojjete. Hojjechuu isaa maali? Karaa abbootii tennaa akka asitti dhadhaadhee akka guddattutti akka dhaga'etti abbootii tennaa irraan dhagaa kana aadaa kenna. Fudhannee akka dhumne abbootii tennaa irraan jedhanii hinnaa dubbatanuu dhage'a.